السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hordoftoota miidiyaa Barakaa keessaaf alaan gamaa gamanaan dhiiraa dubraan xiqqaa guddaadhaan barakadhaa galatoomaa isiniin jenna. Warri miidiyaa Barakaa jajjabeessaa jirtan miidiyaan Barakaa miidiyaa ummataati. Miidiyaan Barakaa miidiyaa muslimaati. Miidiyaan Barakaa miidiyaa keenya osoo hin taane miidiyaa kiyya kan jettanii waan godhamuu qabu godhaa jajjabeessaa jirtan galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Jazakumullah. Amma illee kanaan alatti isinis kallattii keessanis miidiyaa Barakaa bira dhaabbachuun keessan barbaachisaadha. Maaliif dhimmi miidiyaan Barakaa hojjetaa jiru dhimma nu hunda laallatu, dhimma gartanii ulamaa dhokate baasu, kana bira darbee miskiina bira dhaabbachuu, yatiima bira dhaabbachuu, madrasaa bira dhaabbachuu, masgida bira dhaabbachuu, daandii bira dhaabbachuu, dhimma ibsaa ummataa bira dhaabbachuu, kallattii ummanni itti rakkate hagga bishaaniitti jechuudha. Waan ummata barbaachisu magaalaa bu'ee baadiyyaa bu'ee bakka barbaachisu gahee fiduudhaaf miidiyaan Barakaa gahee guddaa hojjetaara. Kanaafuu miidiyaa Barakaa kana peejii miidiyaa Barakaa kana guddisa. Keessaa YouTube isaa jajjabeessa. Miidiyaan Barakaa dhibbaan dhibbatti ka Barakaa Rabbi isaa taasisu tolooltummaadhuma deemee tolooltummaadhuma ummataaf hojjetaara. Aarsaa guddaa mataa ofiirraa dhuunfaa peejii isaarraa fi humna isaarraa kaffalee deemaara waan ta'eef waa hundaanuu jajjabeessa. Miidiyaan kun biiroo mataa isaa hin qabu, biiroo dhuunfaa hin qabu. Isa qabaachuun duratti biiroo kiyya bareeffachuu fi istuudiyoo garaagaraa bareechuun duratti dhimma ummataa laalee rakkoo ummataa baasee yaaddoo ummataa laalee gammachuu ummataa fidee dabalataan immoo wanni as baasuu qabu madarasaa maqaa miidiyaa Barakaatiin burqaa qur'aanaa bakka gartee diiniin kun keessatti leenjaamee ba'amuu fi keessatti baratamu gadi dhaaba jedhee karoorfatee jira. Kanaafuu kallattii dandeessanuun kallattii inni isinitti dhufe hundaan keessaanis haa ta'u alaanis haa ta'u ol ba'ees gadi bu'ees haa ta'u dhokatees mul'atees haa ta'u akka deeggartan isiniin jenna. Bismillah wa ala barakatillah. Mabaay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota miidiyaa Barakaa akkam jirtu nagaadha. Isa kana jechuudha miidiyaan Barakaa akkuma beekamu miidiyaa Islaamaati. Miidiyaa jechuudha akkuma Sheekh Isaaq dubbatanii jedhan miidiyaa jechuudha aalimni dhokate ittiin ba'uudha. Bakki jechuudha rakkoo uummataa hunda kan gadi baasu. Isa kanaaf miidiyaa Barakaa kana jechuudha bakka jirtan hundaan dhiiraa fi durbatu hin jedhin xiqqaaf guddaa osoo hin jedhin akka bira dhaabbattanu jechuudha nurraa kaasee jechuudha akka nu gargaartanu miidiyaa Islaamaati waan ta'eef miidiyaa Islaamaa kana jajjabeeffatuudha qabna. Bismillah salaatu wassalaamu ala rasuulillah sallallahu alaihi wasallam. Daawwattoota miidiyaa Barakaa ka bakka jirtan jiraattanii kasa'a kana geessan bakka isin jirtanitti rahmanni Rabbi isin bira haa jiraatu jechaa ayyeegaa wanti nuti har'a walitti qabamneef miidiyaa Barakaa beeksisuu ta'a. Miidiyaan Barakaa miidiyaa keenya kootis keessanis kan kiyyas jechuudha. Kanaaf inshaallah miidiyaan Barakaa akkuma isin gocha isaa hojii isaa argaa jirtanu waan laayyoo miti jechuudha. Kanaaf gargaarsa gaafa jennu har'a ka ummanni keenya gargaarsa gaafa jennu gaafa dhukkubsannee wookii namni tokko miidhame qofa eegna. Har'a ka gargaarsa gaafa jennu waa baay'eedhaan wal gargaaramuutu dandahama jechuudha. Kallattiin inni miidiyaan Barakaa waan barbaachisuun osoo inni waa irraa yeroo keessirraa hin furatin osoo waa kiisiidhaa kee hin baasin gargaaruu dandeessa jechuudha. Maaliin miidiyuma kee mobaayila kee fayyadamtee harka kee qofa fayyadamtee kallattii inni barbaachisu hunda gargaarsa waan jedhame kallattii isaa kallattii yuutuubiitiin kallattii tiiktookaatiin kallattii feesbuukaatiinis kallattii barbaaddeen bira dhaabbachuu dandeessa. Kanaaf miidiyaan Barakaa miidiyaa ummata Islaamaa sheekolii bira yatiimota bira miskiinota bira dhaabbatu waan ta'e jennaan. Kanaaf akkasin miidiyaa Barakaa nu jajjabeessitanu isiniin jechuu barbaanna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii warra biyya keessaa warra biyya alaa isin jecha. Miidiyaan keenya miidiyaan Barakaa keenya keessanii waa ofii abbaa jabeeffata. Ajabeeffannuu biraa dhaabbannu isiniin jenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maashaallah obboleeyyan Islaamaa akkuma beekamu sagantaan nuti har'aan kana walitti qabamnee walitti dhufneef miidiyaan Barakaa akkuma dhiyeenya kana hundaa'ee jirutti akkuma dhiyeenya kana beekamtii argataa jirutti inshallah miidiyaan guddachuun miidiyaan barakachuun miidiyaan beekamuun
yoo tokko tahanii walitti dhufanii wal jabeessanii jedhan ni jabaatanii guddata waan ta'eef jecha miidiyaan kun akkuma beekamu miidiyaa ummata islaamaa beeksisaa jiru miidiyaa sheekotii guddisaa jiru mul'isaa jiru waan ta'eef jecha yeroo ammaa keessatti irra guddinaan irra baay'inaan dargaggoon gaafa jechuudha malee hundaa'ee tokko tahee ijaaramee jire miidiyaa guddisuu irrattis waan guddaa gahee guddaa taphachuu danda'a waan ta'eef jecha inshallah miidiyaan barakaa kan ittiin hundaa'ee deemaa jiru shefaayiziin kan hundeeffamee deemaa jiru inshallah kana caalaa akka beekamu kana caalaa akka guddatu kana caalaa akka dagaagee bal'atu abdii fuulduraa qabna waan ta'eef jecha sagantaa guddaa xiyyeeffatanii deemaa jiran akkuma beekamu sheesaaqiin dabalatee shefaayiziin dabalatee bakka adda addaa deemanii ummata rakkatee miidhamaa jirullee laalcha isaanii mul'isuudhaaf jechallee xiyyeeffatanii deemaa jiru. Kun maaliif jennaan miidiyaan kun miidiyaa khayrii ta'uu isaadha. Miidiyaa akkasuma khayrii hundeessu ta'uu isaadha nu kenna waan ta'eef jecha ummata miidiyaa barakaa tajaajilaa jiran asii achi deemanii nageenya isaaniitii fi akkasuma beekamtii rakkina ummata keessa jiru beeksisuudhaaf jecha deemaa jiran akka isaan bira dhaabbannu miidiyaan kun miidiyaa dargaggooti, miidiyaa nama guddaa, miidiyaa haadholee, miidiyaa shamarraniiti inshallah. Rabbiin jara birallee nuuf jiraatu miidiyaa kanas nuuf beeksisu isin jedha. Miidiyaa barakaa nutis namni haguma danda'uun mana jaara takkaawwa haguma dandeettii isaa waan biraa qabu namaa kenna jennaan kennine malee miidiyaa barakaatiif namni dubbatu hedduu isaa namni hedduunis dubbataara. Akkasittis dargaggoon dugda biyyaati lafee dugda biyya kanaati waan ta'eef dargaggoonis akkanatti miidiyaa barakaa irraa gammadee sheekoliin ulamaa'in gurguddaan daa'iin bebbeekamoon hatta ammoo namni rakkataa fi miskiinni miidiyaa barakaa kanatti gammadee hedduu isaa irraa dubbatee hedduu isaallee miidiyaa barakaa kanatti gammadee waan jiruufi irraa dubbatamaara. Akkasuma xiqqoosi miidiyaan barakaa kun waan warra biyya alaa bira ga'u natti hin fakkaatu. Yeroo laalu osooniif gee kan jaraagaa akkuma bakka jaraanii torkii qofa danuu waan jiruuf ta'e hin beekne nama danuu bira waan deemuuf isin bira yoo gaate miidiyaa barakaa kana jajjabeessaa guddisaa miidiyaa barakaa kootii jedha keenyan jedhinaa kootii jedha keenya waa balleessa waan ta'eef kootii jechuudha keenya yoo jenne nama eeggannu qabna keenya gaafa jennu nama keenya jennee tokko fuulduree kaane nama sana eegtu eenyu nu hundi waa wal hirkatti balleessina gaafa kootii jenne immoo anis kara kootiin ol keen hojjedha innis kara isaatiin ol kee hojjeta hundinuu akkuma kanatti wal ga'a jechuudha. Kanaaf waan guddaa isaa hojjechuu dandeenya. Kanaaf keenya jechuun alattafaa kootiin manatti ol gala jedhanii kanaaf keenyaarraa kootti nu taasisaa miidiyaan barakaa akka irra deddeebi'amee dubbatamaa jirutti beekamutti miidiyaa uummataati. Mee miidiyuma barakaa kan nuti faamiin keenyas xiqqaadha dubbiin keenyas xiqqaadha jechi keenyas xiqqaadha nutis xiqqaa ta'utu mala. Kanaafuu miidiyaa barakaa mee mataadhuma peejii isaa kallattii hundaanuu tuqaati keessa galaa laala achi keessa waan negatiivii wayii nagartanu wama ajaa'ibaa bakka wamatti gammaddan qofa argitu. Kanaafuu inshallah hordofaa baay'ee isaa jala deemaa baay'ee isaa nu guddisaa miidiyaan kun yoo guddate keessaa'uu ummata biyya keessaa fi alaa ummata godina Jimmaa kaasiyyaatti miidiyaan kun mataa nam tokko tokkotti tokkoon keenyaatti keenya akkaan jabeessinee bakka biraa hundaaf ummata guutuudhaaf akka inni tajaajila kana kennu miila taanee fi harka taanee fi gurra taanee fi matoora taanee fi bakka inni ga'uu qabuun qilleensaa fi hafuura ta'uu fi qabna. Miidiyaan kun ammallee luka ittiin gad dhaabbate hin qabu. Luka lamaanuu hin qabu garuu dhaabbachuu hin dhiifne hin dhaabbanne hin dhaabbata inshallah abdii qaba. Kanaaf luka lama taanee dhaabuu fi qabna. Gadi dhaabuu, gadi jabeessuu, achitti miidhagsuu fi barbaachisummaa barbaachisu hunda kallattii dandeenyuun gochuu qabna. Wanni amma nuti isin kadhataa jirru jabaansaa wama jawaaluma kana qabatanii harkarraa fayyadamanii godhanu nu godha. Sanbooda waan biraas miidiyaa kana yoo gargaaruu barbaaddan yoo miidiyaan kun isin gammachiise gochi miidiyaa kun isin marare miidiyaan kun silkiidhaan waraabaara. Jawaalaa waraabaara. Duraan kameeraa ergisaa ture. Duraan nama miidiyaa kanatti gammadeetu kameeraa ergisaa kenneefi ture. Egaa namni yeroo deemaa dhaqu xiqqoosi jijjiirrachuu yoo dhiifame namni danuu namaan obsu waansaa
amma kanatti hamma bitamutti hamma beekamutti osoma jedhu abbaanis waan itti fayyadamu haa galatoomanu. Kaameeraan isaanii karaa abbaatti deebi'eera. Kaameeraan miidiyaa barakaa hojii eega jammare miidiyaan barakaa amata tokko oli waggaa tokko olteera. Kanaafuu kana keessatti maqaadhuma miidiyaa barakaatiin kaameeraadhaa fi waan xiqqoo tokko maatiraalii jawaaluma kanaafuu barbaachisu akka nuuf gootan isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.